Raammisoo asoosama seenaa barreessaan Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaan Abbaa Urjiiti. Raabbiin sagalee Abokkuu Lammiiti. Hurbuun biyyoo xiqqoo walakkaa baadiyyaatti argamtu. Bitaa fi mirga isiitiin tulluulee dhedheertuu lama kanneen akka guntuta dubaraatti dhaabbatantu argama. Kanarraa kan ka'e gariin guntutee jaanii. Warri maqaa kanaan yaaman irra hedduun dargaggoota. Isaan malees kanneen jecha huni afaanii bahu ijoollee fi manguddoota. Hurbuun gaara lamaan marfamtu. Gaarran lameen keessaa tokko saaqqata. Saaqqata gaara daggalaan dhuunfatame kan bineeyyiin adda addaa keessatti wal horani. Kana malees gaara aduun gubbaan buttaatee hurbuun bultee jettu. Kaan gaara cululleeti. Gaarri culullee gama dhiyaa aduutiin akka risaa barrisuutti goblaa bal'isee magaalaa gad daawwata. Gama mirgaatiin miila magaalaa jalaan galaana guddaa gawwisaa jaamuutu bonaa fi ganna kan addan cinne yaa'a. Gawwisaan lafa fagoorraa laggeen hedduu liqimsaa dhufee hurbuttis akkuma aadaa isaatti ba'aa hamma tokko ofirraa hambisee waan harkees fuudhee amna itti fufa. Bona amalli isaan beekamu yeroo garii hallayyaa karaa godhatee keessa deemurraan balaqee lafa hamma fedhe dhuunfatee jihaa fedhe dhangala'a. Gaafana mukkeen gurguddaa hundeetti buqqisee deemuun malees darsa adda addaatiin tirata. Gaafni reefka namaa irraa buusanis hedduudha. Kan gawwisaa moggaafameefis haala isaa callisaa shokomsaa malee waa galaafatu kanarraahi. Kan maqaa kana baasaniif ummata naannoo Hurbuuti. Otoo achiin ga'inii fi sanii gadiinis maqaalee birooti qaba. Kanarraan kan ka'e gariin galaana maqa hedduu ja'anii. Gawwisaan gaafa itti tolte bakka itti dhiphattetti gobeensa lama liqimsa. Iddoo hallayyaa keessaa dirreetti ol bahetti lafa bal'inni maxxansa 5 caalu keessa burraaqame. Gawwisaan ganna dabree warra goojjoo ooyrotaa keessa bulanii fi kanneen odoo qaxxaamuran galaafatuun gaaga'ama fidullee jireenya namaa sa'aa hurbuu fi naannoo hedduudhaati. Hawaasan lafa inni keessa deemutti dhihaatan hundaaf lubbuudhaan dhugaatiif irraa waraabbatan, huccuu itti miiccatan, qaama itti dhiqatan, beeyladaa fi ooyiruu dheebuu ittiin baasan. Magaalaan Hurbuu tan lafa mukkeen gurguddaa akka waaccuu, burquqqee, uttee fi dhaddacha mukkeen yeroo dasan Hurbuu harcaasaniin dur dhuunfatamaati turte. Eega dhaabbatte dhaloota lakkaawwanne qubattoonni Hurbuu hammi tokko warruma achiiti. Baadiyyuma isaaniitu itti magaalawe. Gariin warra baadiyyoota naannawa isii keessaa itti galanii. Gariinis warra jireenya mi'eessuuf bakka biraarraa itti godaananii. Kanneen firri achitti itti tole harkises baay'eedha. Odoo darasummaa deemanuu warri achitti hafanis heddumina hin qabaatin malee warra lakkoofsa keessa seenu. Warri Hurbuu dhuunfatan keessaafuu sooreyyiin warra jalqaba daldalaaf naannoo san dhufaa turani. Warri iddoo magaaleessanis isaan kana. Jarri kuni daldaltoota baadiyyaa keessa deddeemanii buna bitaa turani. Yeroo dheertuu dura raaree amma magaalaa walakkaa jirtu qubsuma torbaanii godhatanii salaasaa hunda miizaanarra dhaabbachuudha jalqaban. Haalli kuni buna naannoo kanaa oomishamu guddise. Oomishni bunaa guddachuun daldaltoota bituuf dhufan heddummeeyse. Sanbira taree warra baadiyyoota keessa deddeemanii shaqaxa gurguratan harkise. Akkanatti
bitii fi gurgurri naannoo sanitti jalqabame waan naannoon oomishturraa bituu fi kan hawaasni achi barbaadu fiduufiin walitti dhaabbateen. Lafti guyyuma salaasaa qofa namni itti wal argaa ture xiqqoo xiqqoon qubataa argattee onummaadhaan nagayatti jette. Kan qubate maatii horaa dhufe kanneen firri achitti itti toluu dhagayan hiree isaanii laallachuuf gama hurbuu yaa'utti seenan. Haala kanaan odoo hin turin qubattoonni hurbuu baay'atan. Raareen bal'oon daldalli torbaanii keessatti adeemsifamaa ture walakkatti dhiifamtee magaalaan ji'a hundaan adda dhifamuu jalqabde. Dhaddachaa fi waaccuun umriif jaarraa lakkaawwatan buqqaafamanii daggalli ciramee tusiileenis mancaafamanii manneeniin bakka bu'an. Haala kanaan yeroo gabaabaa keessatti hurbuun guddattee ganda oliitii fi kan gadiitti adda qoodamte. Baay'ina namaa waliin barbaachifni daldala adda addaa dhufee dukkaannan huccuutii fi kanneen shaqaxaa biratti manneen hawaaraa maqaayii fi suguyyaa dhadhaabbatan. Warri huccuu hodhanis heddummaatan. Isaan malees tumtuu fi sayyaaqonni quufa magaalaa dhagayan naannoo adda addaarraa itti yaa'an. Seedanni garii abbaa dhuunfattee hojjetaa dabalachuuf yeroo dheertuun barbaanne. Haalli kuni dargaggoota baadiyyaa kanneen muqasqasii fi shaayiin magaalatti deddeebisaa turteef sababa achitti hafuu uume. Fedhiin magaalatti galuu kan diinagdeef qaban daran ta'uun abbootii daldalaatiif ifaa waan ta'eef mindaarratti wal dhabbiin hin turre. Baadiyyaarraa magaalatti deddeebi'uu mannaa idduma hojii jiraachuun fedhii garalachuu tahee argame. Akkasiin hojjettoonni garii abbaa daldalaa bira galanii achumaa nyaachaa dhugaa fi jaarratti lakkaawwachuu jalqaban. Mindaan nyaataa dhugaatiif wahuu irraan baafne heddummachuuf yeroo dheertuun barbaadu. Kanaaf fijaan walitti qabamu dafee baay'ate. Abbootii daldalaa kanneen horiin irratti heddummachaa dhufe keessaa gariin fijaa intalaan siif kennaa fi ilmaan si godhadhatti bakka buusuu jalqaban. Kuni shamarran baadiyyaa yaachise. Yaaddoo isaanii kanaas arabaa fi adareen biyyoo hubbuu guutte si dhabuufiin jiraadha lubbuun na sodaatte. Walaloo jettuun heelleelee keessaan dhageessisuu jalqaban. Gama dargaggootaatiin arabaa fi adareen dantaaf hurbuu guutte qarxamna haa godhu yoon jiruun si gate. Deebisaa jettuun shamarran addachiisuuf ijibbaanni godhamullee malli abbootii daldalaa dardara garii irratti dhugoomuu hanqanne. Akkuma dubri baadiyyaa shakkanitti dargaggeeyyiin garii qaadhimaa baadiyyaa dhiisanii shamarran abbootii daldalaa fuudhuun achuman qabeenyaa fi gosummaa dhaalutti seenan. Magaalaan guddoon hurbutti dhiyaattu Dorroba. Hurburraa Dorroba dhaquun amna miila qeerootiin guyyaa guutuu fudhatama. Guyyaa tokko dhaqanii irraa galuun hin danda'amu. Ganna galaanaa fi horofninuu karaa deemuu namatti hin dhiisan. Yeroo biraatiis daggala karaa dubartoonni kophaa deemuu ni sodaatan. Kanaaf jecha odoo magaalaan hurbutti hin dhaabbatin dura ummanni baadiyyoota naannoo kanaa amma magaalaan dhaqan turan. Warri baatii sadii keessatti illee dhaqan ni takkatan. Irra hedduun namaa kan Dorroba dhaqan yeruma maatii daara baasuu barbaadan. Kana achitti warra gaasa soogiddaa fi shaqaxaan baadiyyaa keessa deddeeman irraa waan fedhan bunaan jijjiirratu. Kan kanarraa hafe aadaa galchaa walitti kennachuutiin rakkoo bahu. Gama biraatiin ummanni naannoo hurbuu magaalaa waa itti gurguratan dhabaaf buna malee waan hedduu hamma jiraniif isaan barbaachisuu olitti oomishaa hin turre. Jimaallee hunduma hamma irraa qamahan qofa ooyiruu keessaa qabaachaa turan.
lafti isaanii furaa malees masnoon tallaggeen bitaa fi mirgaan keessa dhangala'an kan qotu dhabdee ifumaaf waan feetu magarsaa turte. Kana malees dur hurbuu fi naannawa isiitti shankoora birkiin somayyoo dargaggeessaa geehuutu dhihana geejjibaa ture. Muuzni nyaata jaldeessaa, zayituunni midhaan shimbirrootti beekama. Daggala naannoo sanii keessa mukkeen midhaan isaanii nyaadhamaa kanneen biraatiin wal qixa. Namni karaa gabaabaa deemu dumucoo guduunfachuu isan barbaachisu. Turree karaarraa odoon fagaanne bitaa fi mirgaan wanni nyaadhamaa hunda irratti bilchaatanii urgaa isaatiin maaloo na biran dabrina na nyaadhaa jiru. Ijoolleen gandaa bisiilee kana guyyaa guutuu waan garaaf kutaa oolaniif galgala warra midhaan hin gaafatan ture. Kuni haala naannoo sanii kan odoo hurbuun hin magaalawiniiti. Magaalawuun hurbuu naannawa sanitti jijjiirama hedduudha fide. Dura ummata naannoo sanii biyyoo durroobaa deemuu hanqise. Itti aansee oomishaa fi qabeenya naannoo sanii kanneen gatii qabaachaa hin turin itti gatii godhe. Kanneen saasawaa bahan qaaleesse. Buna bira dabree kuduraa fi muduraan qanani'an. Shankoorri, muuzi, burtukaanni, quuqiin maallaqaan madaalaman. Bishaan illeen biidoo fi tanakaan waraabamee horaa yaabbatee harreen magaalaa keessa deeme. Citaan okoya tahee mukni qoraanawee fe'amanii gurguraaf magaalaa bu'an. Kuni ummata naannoo talisummaa jalaa baasee oomisha guddisuu irratti bobbaase. Oomisha guddisuun jiruu isaanii wayyeeyse. Haalli hurbuus biyyoo badhaaftuu godhe. Badhaadhinni warra kotorbaandiillee harkisee hurbuu iddoo sijaaraa Roozmaan, Hoolaandaa, Abu Maqasii fi kan kana fakkaatanitti barbaaddatan godhe. Oduun hurbutti kan barbaaddatuuf qawweelleen lafa jalaan hin dhabamtu jettuus biyya wal geesse. Daranuu magaalatti maqaa goote. Akkanatti hurbuun yeroo gabaabaa keessatti gurra horte. Jinniin magaalaa hurbuutti galte hamma jaamu takka seedanii keessatti oowwe. Uummanni hurbuu fi naannoo isii daldala barbaaduun hafee daldalli isaan barbaadutti seene. Baadiyyoonni hurbuu kanneen duraan lambaan gaaza gurraachaa itti faayaa maghriba boodaan dukkan dhaltuun wareeramuun isaanii hafee nuura faanusa gaaza adiitiin hanga'an. Faanusa keessaa illee Jarmaniin mana dabree gojjoo ooyirootaa fudhate. Gaazaa fi soogiddi mana iyyuu guutanii nyaata bushaawaa dukkana keessatti nyaachuu ala goomsan. Aruusni faanusaan dabaalamaa ture maashoo lakkaawwatee kaan aadaa dur godhe. Marxoon Abujadii sabarandaa Indoneeziyaatiin dhaalamte. Sijaaraan kisillaa qashaa fi baala waraqaatti timboo marachuu nama dhoorkite. Qarra'aan harawwalaa harshiif naqe. Saabunni handoodee dhaale. Numaa jiraa bira kutee maqaa oomoo moggaafatee hurraan biyya guute. San malees shittoo wal seenee saabuun shittoo tahee kan qaama urgeessu dhufe. Qulqullinni injireetii fi injijii tukaanaa fitee fi biyyarraa baqachiisan. Faanti hundi kophee hortee wayyaaleen firraa naannoo biraatti godaante. Qummuuxxoon waan dirtu dhabdee karaarraa mayxeen. Hojjaan shaayiif biyya gadhiifte. Wanni biraa hafee haltiit kan surrata yookaan jamalii beeraa irraa tolchan kan duraan argamuun isaa mashaqqaa magaalaa guutee beera hattishoon badhaase. Nama bira kutee geejjiboonni dur caalaa qanani'an. Saawwan amoolee quufanii soogidda deeqqifatan. Yoom kana qofa haalli hurbuu akkaataa ramadaanaa kan naannoo saniillee keeddare. Shurbaa, saambusaa fi muxabbaq lafa guute. Ijoolleellee soomansiise. Soomanni biyya fudhatee halkan baatii ramadaanaa guyyatti deebise. Firaa fi aaliin faanusa qabatanii abooradee baga asiin isin ga'e jechuudhaan walirra deemuu jalqaban. 30 ramadaanaa aftirsiisaan fudhatamanii mooyludaaf sharaan dhaabbatee hambiini keessaa lallabame.
akkanatti hurbuun ifii fi naannoo isii hunda jijjiirtee aadaa biraatiin dhaalchifte. Aadaan haarayni haala kabajaa iidaa kan naannoo irratti jijjiirama guddaa fide. Duratti gaafa iidaa dubraa fi dardarri ijoollee waliin bakki iideetti dabarsaa turan dirree qabsooti. Gaafas kaa'imman huccuu iidaa uffatanii ganamaan caffee fi laggeen afaan iddoo qabsoo itti wal qaban dhaqu. Dardarri gandoota adda addaa daaddaan hordaa walii dhaaban. Warri wal morgu hoggaa caasoo walitti hidhan kanneen daawwatan garee ganda isaanii hamilee jajjabeessuu jalqabu. Warri tooftaa beekan cinaggaliin caasoo itti dhahee kuffise, durhaa miila jalaa fuudhe, qoraan koriin gubbaarratti bahe lafaan dhahe jechaa ijoollee gandaatiif mala gumaachan. Akka kanatti gariin taphachaa gariinis daawwachaa kan injifatuuf harka dhawaa oolan. Asrii booda warra goobaan galu heelleen faarsaa dardarri maammadaa dhiichisaa karaa gandaa sossoohu. Haawwan gandaa warra Maammad jennee nabi faarsinee jaahillinaaruu jechaan aarsinee gaafa calanqoo kaafiraan lollee dhiini kaafiraa michaanuun tollee jechaa dhiichisaa itti dhufu qeetti ililbeen simatan kanneen hordaa buqqaasanii goobaan galan affeen lama quubsu. Halkan guyyaa iidaa kan shaggooyyeeti. Magriiba booda odoo sheekkotiin gandaa hundi shaggooyyeen munkaraata dhorkamaadha ja'anii balaaleyfatanuu dubraa fi dardarri shashshaqatanii iddoo waliif baallamanitti walitti dhufu. San booda odoo wal hin lolle karaa eeggachaa yeroo garii dhaabbatanii aliis jilbiifatanii daddaayisaa okkoynaa fi hurruubsuuf shanee bu'u. Dardarri walaloo mataa dubraa keessaa abadii hin banne goomaraa fi bokkisaan miidheessaa alalaasaniif luuccaa dhangalaasii yuubee hafarsii naannoo facaasii martuu mammariin qalbii dubraa fuudhanii qaama gadhiisisan. Dubriinis if keessaa bahanii ragadaa fi kukkurfaa qomarraatiin onnee dardaraa macheeysan. Gaafa inni kana rafaa halkan sadi akkanatti dabarsan. Kanarmaa olii haala iidaa kan odoo hurbuun hin magaalawiniitiin inni ammaa kanaan hedduu wal dhaba. Si'ana galgala boruu iidaa ijoolleen hurbuu hundi halkan guutuu uffata bitameef daawwachaa qaaxiraa bulanii dimimmisa barii ija diddiimtuu riddigachaa lagatti ceehu. Gawwisaa ligidaa keessa limanii hollachaa galu. Warri ilkeen qarrifattu huccuu haareefitti kaayanii akka aduun baateen warraa waliin karaa dirree salaata iidaa sossoohu. Achumaan firarraa haqqaliin yookaan waan iidaa guurrachuu jalqabu. Salaata iidaa booda hurbuun banii aadamiin guutamuu jalqabdi. Baadiyyaa itti dhihaatanirraa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan karaa hundaan hurbutti yaa'u. Ijoolleen baadiyyaa huccuu haaree iidaaf bitameef uffatanii waan iidaa harka qabatanii anaatu kan duraatiin karaa hurbuu fiigu. Akka harganaa hurbuu seenaniin ijoollee achii waliin fiishkaa fi biiqiin magaalaa uwwisuu jalqabu. Laastika afuuffaa kan halluu adda addaa bitatanii afuufanii samitti ol erganii faana ceehu. Warri umriin xiqqoo wayyaa dirree jallaabaa keessatti samitti ol rukutuun kubbaa baalloonii maraachuun. Yeroo beelawaniis saambusaa muxabbaqaa fi muqasqasiin garaa xiilleeysanii tapha isaaniitti deebi'uun. Dardarri baadiyyootaa filaa handaaraa waafatti suuqanii kophee sharaa marxoo billiqqee fi kaaniteeraa harka gabaabaa kaayyatanii ganamaan hurbuu dhufu. San booda tuutaan wal qabatanii ilkee rirrigachaa dubra gandaa ijaan barbaadaa magaalaa keessa olii gaddatteemu. Kasharratti urgaan jaji hafoonii odoo hin jaalanne manneen subiyyaa harkisee ol naqa. Eega foon haawwii qochumaa guutan booda dukkaanan irra deddeemanii za'aa, shurraaba, kaaniteeraa, waraansillee fi waan kana fakkaatan wal irratti lallaalutti seenu. Dubri baadiyyaatiis akkuma dargaggootaatti iddoon guyyaa iidaa itti dabarsan magaaluma hurbuuti. Shushuboo haaree kaayyatanii adda qarmaan miidheeysanii naannoo faffacaasaa ganamaan dhufanii akkuma dargaggootaatti
wal qabatanii murnaan magaalaa keessa olii gad deddeemu jalqabu. Ija hannaatiin dardara daawwachaa kokkoflaa dukkaana tokkorraa bahanii kaan seenu. Qeensa amuuraa dibu, shawaaliyaa, gumee, foroora, malxumaa fi waan guurraa hamtu irra bareedaan wal irratti lallaalu. Dargaggoota gandaa kanneen dukkaana faana seenanitti qishnaa godhaa shittoo walitti facaasu. Akkanaan guyyaan iidaa guyyaa magaalaa caalaa miidhagee hawwal argu hundi gammachuudhaan warra baranaa kan bara heegare waliin jechaa oola. Dhihaatu warri baadiyyaa kan baranaa hamtii bara heegare abdii jechaa ijoollee horii isaan olii gadii miila irratti ajjeese duydaa fi qonyeetti baadhatanii karaa galaa sossoohu. Akka aduun dhiiteen ijoolleen urbuutis kanneen ceensi guyyaa addaa darkeesse huccuma iidaa kan hurkaa dhukkee fi zeennu qasqas bifa jijjiiree waliin mana keessa idduma argan hirriibaaf jijjigu. Warri daldalaa akkuma galgala salaasaatti riskii guyyaa lakkaawwachutti seenu. Salaasaan guyyaa hurbutti magaalaan dhaabbattu. Guyyaa bitii fi gurguraaf ganamarraa jalqabee dhihoo fi alaala seennaa hundaan uummanni itti dhangala'ani. Gaafana warri hurbuu hirriba orraatiin walitti dhaammatu. Warri dukkaanaa yaa Fattaa yaa Ali yaa Razzaaq yaa Kariim jecha ganamaan gaabanu. Dukkaana fuullee bishaan raphanii haxaa'u. Keessa libaanataa fi uudiin bugeessanii akka nyaata garaa if guutaniin jimaarra gattaa'u. Muka jimaa if dura qaqqabaa Zulqarnayn Allah maraam Nabi Khadiir alayhi salaam yaa jimaa kanuuraa kan mirqaanaa rizqii fayyaa fi farajataa si haa godhu ja'anii hawwii isaaniitti himatu. Warri guyyaa subiilloowwanii fi re'oota qalanii lukkeen tarree fannifamaniin foon dukkaana guutu. Wanni akka tiruu fi kalee warra bakka qalmaa dhufanii faxaraaf dheeduma midhaan nyaachuuf irraa bitatan biran darbu. Warri maqaayitis akkuma warra guyyaatti guyyaa kana barii isaan dalagatti ka'u. Warra ganamaan maqaahii dura xuxullawanii aduu qaammataa faxara barbaadaniif shaayii adii fi gurraattiin ija banachiisaa moofoo zeetaan faxiiraa killeen muqasqas shaayiin jiifame keessaa kan qalbiin feetu dura kaayu. Shaqaxeen daldaltoonni magaalota xixiqqoo akkanaarra deddeemanii meeshaa adda addaa gurguratan gariin isniina galgala gariinis bariisaa mi'a harrootatti fe'aniin hurbuu seenu. Akka faxara nyaataniin raaree keessatti dukkaana yeroo dhaabu. Mi'a afamu bal'isanii kan fannifamu rarraasanii huccuulee fi shaqaxa adda addaatiin naannoo miidhaysu. Warri bunaa fi midhaan adda addaa bituuf halaalaa dhufanii fi kanneen achiitis ganamumaan barandaa isaanii dhaabbatu. Mizaana bardaanaan wal qixxeeffatanii jooniyyoota qullaa walirra kuusanii baadiyyoota naannoo maqaa dhadhawaa tan tuulaa tuulachiisii tan gurquu guurrachiisii tan badhoo baadhachiisii bitaa mirgaan nutti asiyaas jechaa ija banaa afaan kaayachuu jalqabu. Gariis qaqqabii isaanii reef kaayanii ciqilfatanii qamahutti seenu. Warri baadiyyaa dhiirtii harawaa cajimaa ceekuu irraan gad rarraasaa mancazaaf gurmurra kaayyatanii gariin harroota fe'anaa if dura oofaa gariis beeyladaa tirsaa wal duraa duubaan hurbuu seenu. Dubartiin daarota fuduraa matatti rabishii yookaan midhaan daakuuf ofcottiin deeman duwidatti qadaada aannanii harkatti rarraafachaa karaalee hundaan magaalatti yaa'u. Waaree raareen magaalaa namaa fi meeshaan dhuunfatamti. Fuduraa fi muduraan gurbootaan midhaanii fi bunni hintaalaan deemaa fi dhadhaan qabeen dhufanii magaalaa guutu. Waaree booda dhagaan darbamu wahirra malee lafan bu'u. Warri gaaddisa qilxuu guddoo magaalaa walakkaa jirturraa fagaatanii jiran gariin shamshiyaan gariis wayaa faxaarratti rarraasaniin surrii aduurraa dahaa waan qaban gurgurachuu jalqabu. Lakkuma raareen namaan guutamaa dhuftuun qiliin yeroo biraa isii dhuunfattu boohaan dhaalamti. Sagaleen dhaadha isaa mi'oota adda addaa naannoo fudhatti. Ijoolleen soogidda bunaan jijjiiran
safarrii bunaa lama kan soogiddaa shaniin geeddaruu beeksisuuf lama shan jechaa ummata jidduu deddeemu. Shiggiree lilmeen warri shiggiree lilmee qabdoo marfe qulfii dirii fuulaa fi kan kana fakkaatan gurguran walla shiggiree lamanii lam jechaa kan taa'uu fi dhaabbatu jidduu lolohu. Suguyyoota duraa boona kaawame wal jalaa gurguruuf hojjettoonni kan duraa baqeeyyaa kan boodaa dhabeeyyaa jechaa lallabu. Shaqaxeenis xaasaa waliin dhawaa meeshaa aareetti dandhaadheessu. Mallaa jimaa guuttatanii mormatti tasbii somayyoo harkaatti callee caanceessanii qoricha jaarsa jaartii irratti fuudhuu dhoorgu jechuun hirzii Nabi Suleymaan dhaadheessuun olii gad deddeemaa. Warri dubartii hamashatte garaa raasanii sabbata dubbisaniis hedduudha. Lalladdii fi gowaa kana dheefa shimbirroo yeroo biraa raaree keessaa fi qilxuu gubbaa taphachaa oolan guyyaa kana baqa deemu. Guyyaa kana raaree dukkaannan gama gadii jiran duubaan argamtu keessatti magaalaa jallaabaatu dhaabbatama. Dirreen tunis kasharratti beeyladootaa fi geejjibootaan weeraramti. Loowwan gama tokko geejjibni kotteen duudaa warri akka harroota gaangotaa fi faradoo gama biraa re'ootaa fi hoolayyiinis moggaa addaa dhuunfatu. Daldaltootaa fi dallaalonni hamma ganamaa dhaabbatumaan jimaa afaanitti cirachaa jal'aaba keessa deddeemanii waan magaalaan qabdu daawwatu. Warra ija isaanii harkisan qaqqabachaa gatii baay'atu. Kashabooda warra bituuf qaadhimatan ammananiin kan jechuun gatii darbachuu jalqabu. Kanneen namni biraa akka duraan bitanni fedhan gatii abbichi fedhutti dhiyaattuun mismaaranii biraa deemu. Warra kana qaamaan biraa deemanillee karaa qaqqabbii isaaniitiin ni hordofu. Magaalaan jallaabaa lakkuma gurgurataa fi bitataan mirqaananiin oowwitin. Kashabooda sagalee qalawqalawii kan warri kitilii shaayiitiin ummataa fi beeyladoota keessa olii gad deddeeman daldala isaanii dhaadheeffachuuf kubbaayyaa qubbeenitti rarraasan waliin dha'uun maddisiisan malee gooni naannoorraa ni soqqama. Gatii wal morkuun hafee bituu fi gurgurutti seenama. Yeroo kana qaqqabootaa fi dallaalonni bitataa fi gurgurataa jidduu deddeemaa turan manguddummaa jalqabu. Ati ammas irraa bu'i, ati sammanetti hidhe jechuun lachuu bakka qabatan irraa sossoosanii gatii jiddu galaatti walitti fidu. Akkasiin gama lameen irraahuu waan dallaalummaa fudhatu. Lakkuma aduun qabbanooytuun magaalaan adda galuuf qophooyti. Warra baadiyyaa haajaa dhufaniif xumuratanii gama galaa kaachuu jalqabu. Kanneen waan dhufaniif fixachuu dhabaniis olii gad babbatachuutti seenan. Yoona mirqaanaa fi gooni guyyaa waan mataa namaa wareerseef namayyuu ijuma keessa wal lallaaluu malee akka lamaasan duraa ni dhiisan. Haasoonni warra gurguruufaan siif ta'uu baannaan nagan qofa ta'a. Hoggaa aduun seenuu kajeeltu shaqaxeen dukkaana ganama jaaran diiguu jalqabu. Darsa walitti qabachaa ba'aa irraa salphisuuf mi'a gatii gabbuusanii akka hunkannuma jechaa dhaadheessuun hancarraa eeggachaa jirutti gurgurachaa kan bitachuuf yaadan qabnellee haamileessu. Warri baadiyyaatiis akka aduun gadi qaaruu jalqabdeen kuduraa harkatti hafe malatti barbaadan zaytunaa fi burtukaana qarawumatti gurguruu jalqabu. Muuza kan guyyaa 80 isaa liiraa 2 ture burquu guutuu gatuma hammasiitti namaan kadhatu. Bukkuun guyyaa sumuunii turte liiraa 6 taate. Sanuu qooqimmaa, xuqurgabsimmaa fi wasarraa kanneen amaarri quuqaabiif yookaan zaariif barbaadan qofti. Warra haraamuun xiqqoorraa mul'attu kan ijaan ulaaluun jiru. Yoona illeen gatii dhabdi. Shankoorri dheerinni hojjaa nama harallaa ge'u sumuunirraa liiraa 2 gabbu'a. Kuduraa fi muduraan biyyoo dhufu hundi gurguramee waan hin dhumneef gariin achumatti darbamee biraa deemama. Haala kanaan uummanni kuma hedduun lakkaawaman walitti dhufanii odoo waliin lolle walitti hin dallanne sirraa bitee fi siif gurguree qofaan walirraa bitatanii waliif gurguranii nagayaan adda galu. Haalli kuni
yeroo gabaabaa keessatti magaalummaa hurbuu sabachiise. Kan haala kan dhagee kan hin dhageenyitti odoo himuu oduun gurra Mangistii seente. Mangistiin uummata naannoo kana qubatan irraa akkaataa gibira itti guurrattu duraan mala dhabde. Oduu dhageesserraa haalaan gammaddee daddaffiin warra qoratu itti ergite. Gabaasa qabatamaa jararraa harkattee tulluulee lameen irraa hangama olitti mana hulaa lamaa jaarratte. Guntuta lameen keessaa tokko poolis xaabiyaa godhatte. Yeroo kana booda warri magaalaa fi baadiyyaatiis numa tolte silaa hurbuun taate biyyoo banii aadam horee qananii fi sadoo xaabiyaa dhaabbachuu numa balleessite poolisii gunachuun namayyuu rakkifte ja'anii alaana lutti seenan. Odoo saniif booyanuu xiqqoo booda poolis xaabiyaa gadiin firdi beetiin yookaan manni seeraa ijaarame. Sirni mootummaa babal'achuun hurbuu keessatti amaarota baay'ise. Amaaronni baay'achuun guntuta lamadaa irratti mataskaana dhaabe. San malees daldala mashataa fide. Xajjii yookaan daadhii bulbuluun dhallaa yookaan farshoo naquu fi araqee yookaan kaatikaalaa baasuun dhufe. Kuni garbuu fi dammatti gatii dabaluu bira taree muka geeshoo ooyirota keessa facaase. Gama biraatiin bitii fi gurgura biyyoo hurbuu ashuurri jala dhaabbate. Poolisoonni mootummaa fi ifiifis daldala hundarraa horii guuruu jalqaban. San malees baadiyyoota irra deddeemanii gibira dachii funaanutti seenan. Hurbuun kan isii bira tartee hawaasa naannoo san jiran irraa wiirtuu gibira irraa walitti qaban taate. Haalli kuni warra magaalaa bira dabree hawaasa lafa poolisiin gaangeen bobbahanii irraa galuu dandeenye jiran hunde hiraariin walitti baase. Seera mootummaatii fi uummata ija keessa wal daawwachiise. Inni poolisiin badii jettuun heddummaachaa achumaan seerri uummata irratti jiguus baay'achaa dhufe. Warri dachii isaanii irraa gibira hin baafne mana hidhaatti guuraman. Haala kanarraa onneen danfitee warra gibira guuruuf keessa deddeemanitti kanneen harki jarjare yookaan harmi dheerate dhibbee irratti dhibbee hawaasatti fidan. Warra bakka bu'oota Mangistiitti jaba baasan nyaara guuranii fi harka laatan hima jechuun uummata farfataa baasuu murte. Gandoota rakkoon itti argamte keessa warri jiraatan marti hamma kan balleesse himan yookaan if keessaa tokkotti quba laatanitti qonna facaa fi oomisha isaaniitti bobbahuu hanqifamanii magaalatti yaafaman. Hojii isaanii hadiyyeessanii ededa tulluu poolis xaabiyaa jalaatti guyyaa guutuu aduu waxalamaa ooluun dirqamatti ta'e. Isaanii haala akkanaatti badii takka malee waan irraa quban qabneetti adaba jimlaatiin nararaafamaa jiru. Sayyida Abboo Nuura Shamshii Qamaraa yaa laaffisaa shiddaa jabaatte maraa jechuun hurbuu fi baadiyyoota naannoo isii jiran hunda keessatti dhaga'amuu jalqabde.